Kebor Multimedia Production. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warri asirraa nu hordofaa jirtan bakka jirtanitti nageenyi rabbi isinirratti haa jiraatu isiniin jedha. Ergaa gana isiniin jedhe salaamtaa warri jannataa itti nagaya wal fuudhuun isin salaammachuu barbaada. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ergaa nama hundaaf ta'u faayidaa nu maraaf qabu isin dura lubbuu kiyyaa dhaamuu barbaada. Seensa dhaamsatti osoon seenne sodaan rabbi nutti amaanaa haa taatuun jalqabbii dhaamsaati. Gaafa dhalatturraa aga gaafa duniyaa tanarraa deemtu osoo ibaadaa rabbii keessatti umrii dabarsite, osoo takkaa macsiyaan dalagin duniyaarra jiraattee dabarte, haqa gabbartii rabbii waan guunne beeki. Malakarraa malakaa aga uumame osoo sujuuda bu'u, sujuuda sanirratti takkaa olin jedhin yaa rabbi maa cabadtuka haqqa ibaadatik, haqa gabbartii keetii waasin gabbarre jedha sujuuda keessatti. Ka osoo rukuu'a bu'u rukuu'a irratti takkaa olin jedhin haqa gabbartii keetii sin gabbarre yaa rabbi jedhutu jira. Anaafati osoo dimshaasha goone umrii keenna keessatti ibaadaa rabbii gulaalle wanni nuti rabbi gabbarru aqallu qaliil waan muraasa kana keessatti yoo sabaatan qabaanne, yoo istiqaamaan qabaanne xumurri keennan tolu jechu. Dhaamsi mata dureen isaa galgala bade jedha. Galgalli namaa badurra ganamni namaa baduu wayya. Bakka oolan caala bakka bulan wayya. Nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam ajajni rabbi irraa itti kenname wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyaka al-yaqiin, rabbii kee gabbari haga duuti sitti dhuftutti jedha rabbi. Aga duniyaarraa deemtu hunda ibaadaa keessatti jiraadhu, sabaata godhadhu, istiqaamaa qabaadhu jechuudha. Namni rabbi akkana jedhuun sayyida khalqiiti alayhi salaatu wassalaam, nama umrii isaa ibaadaa keessatti dabarse, nama rabbi sodaate, nama istiqaamaa qabutu akhiraan isaa tola. Sahaabaa tokkotu haadha mu'mintoota ummi Salamaa gaafii dhiheesseef. Rasulli yoo si bira dhufan, yoo si bira jiran baay'ina maal dalagan jennaan, baay'ina du'aa'ii takka kadhata jette ummi Salamaan. Du'aa'iin suni maali jennaan, Allahumma yaa muqallibal quluub thabbit qalbii alaa diinik, yaa rabbi qalbii namaa kana olii gadi gara gaggalchu, qalbii kiyya diin irratti gadi na dhaabi, sabaata naa kenni jechaa kadhatan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. Nama diin irra sabaatetu jecha laa ilaaha illallah jedhuun sabaata godhatee duniyaarraa deema. Nama jecha kanaan sabaata godhatetu qabrii keessatti sabaata godhata. yuthabbitu Allahu alladhiina aamanuu bilqawli thaabiti fil hayaati dunyaa. Warra isatti amani jecha sabaata qabu, jecha yoo namni irratti gadi dhaabbate diin irratti nama cimsu, duniyaa irratti nama cimsa. Rabbi sabaata namaa kenna jecha kanaan. Qabrii keessatti illee jecha kanaan rabbi gaafii nakiiriif munkari rabbi afaan nama kaaya jechuudha. Ummanni nu dura darbe galgalli isaanii badurraa sodaa qaban, xumurri isaanii badurraa sodaa qaban. Anaaf ati uf amanna
tarii namni hedduun dildila namaa ta'a tokkochummaa rabbii labsee namatti haqa agarsiisee riqicha namni itti tarkaanfatee jannata seenu ta'ee isa ammoo rabbi warra ibiddatti darbamurraa ta'uun mala. Abubakru Siddiiq uf sodaata arraba kana uf harkise gaafa tokko tarii arrabni kun bakka malee na dhaaba jedhee sodaata. Umar ibn al-Khattaab uf sodaata. Abu Lu'lu'at al-Majuus mihraaba keessatti waraanee galaafate osoo inni aannan dhugu aannan macuree isaa keessan bahee lafa yaa'u areeda isaa kana lafatti riiqee du'aa deema Umar. Galgalli isaa akkan banneef xumurri isaa akkan fokkanne uf sodaate waylun lii wa waylun li ummii in lam yarhamlii rabbii, ee badii kiyya, ee halaaka kiyya yoo rabbi rahmata naan godhin, ee halaaka haadha na deette osoo na da'uu baatteedhe Umar. xumura san sodaate. أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة نما سرتيفيكيتي أمانة أمة محمد نبي محمد الرافودتي عليه الصلاة والسلام لو كنت خبشا وصو ربي درنا ما قدنا أمو باتي أولانا قد جد أبي عبيدا وصو هولاتا أمامي نقلتني فونكي يا أفيلاني نياتني مرقك يا لغني way badaa jedhe silaa Abi Ubeydan way akhiraan na baddi way gaafii firdii fuula rabbiitii dhaabbadhaa jedhe uf sodaata jedhan Abi Ubeyda. Ummanni nu dura darbe kun xumurri isaanii akkam banne akhiraan isaanii akkam fokkanne sodaa irraa qaban. Am amintum man fi samaa, rabbiin in amantanii akhiraan tiyyana toltii amanamummaa rabbi irraa namni qabu jira. ألا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نمني مال ربي يوكا هلا ربي أمنوا توتا كساري نتي ربي اتي أمن مالي إن أمنوا كوني صفة مؤمن توتا الرأي نمني آخراني ساتولون سرقيد أمالي قدامتي مؤمني يو آخراني ساتولتي توحيد الرد دوئي haa namni wal sabbarsiisuuf walitti dhufu malee gubbaa malakaan sargii gootee simatti nama san jalaam namni dunkaanii dhaabee haa ta'ziyaa godhu malee namni akhiraan isaa tolte sargii malee gaddaa miti. Warroota nu dura darban kana keessa nama tokkotu awsaa li ba'du ikhwaati garii obboleeyyan isaatii dhaamsa dhaame jarana kenna jedheen yoo anaa kana na argitan in ana mittu ala tawhiid yoo ani tawhiida irratti du'e jecha laa ilaaha illa allah jedhu kana jedhee akhiraan tiyya na tolte qabeenya kiyya fuudha ijoollee gandaatii waa bibbitaa arda sargi ebeluuti jedhaa naa himaa malee du'a ebeluuti jettanii naan labsinaa jedhe. Yoo akhiraan tiyya tolte sargii qaba jedhaa naa himaa malee ebeluutu du'e jettanii naan himinaa jedhe. Tawhiida irratti du'uun sargii malee gaddaa miti jechuudha. Akhiraan namaa toluun ulfina malee salphinaa miti. Nabiin Rabbi alayhi salaatu wassalaam xumura husnal khaatimaa kadhataa turan. akka akhiraan namaa banne illee dinniina guddaa namaa godhan. Wa inna min annaas ilma namaa kanarraa nama ilaala namaatitti waa dalagutu jira fiimaa yabduu linnaas akka namaa mul'atutti in ruku'a hin sujuuda khayrii dalaga rakkataa gargaara beela waa nyaachisa khayrii garagaraa keessatti qooda qaba. Wa huwa min ahli nnaar akka inni warra ibiddaa ta'uu rabbi sarraa beekutu jira jedha rasuulli. Akkamitti namni khayrii dalagu namni rukuu'a bu'u sujuuda bu'u ka rabbi azalitti inni warra jahannam ta'uu rabbi sarraa beekutu jira. Nama tokkotu sayfii fuudhee rasuula rabbii wajji duula bahee lole
futuna inni sayfii mirmirsee morma kaafiraa keessatti dalagu achi ilaalanii ebeluun kun warra ibiddaati jedha rasuulli. Ufii kaafiraan lolaa jiraa bar warra ibiddaati jedhan. Dubbiin sahaabota dhiban duuka deemanii yoo qoratan namni kun xiyyi isa dhahee dhiigni isa keessaa yaa'ee cituu dinnaan madaa fi laalaa dhiiga sanii obsuu dadhabee ufii uf ajjeesee aakhiraan isaa isa fokkatte harka namaatiin osoo hin du'in ufiin uf jarjarsee ufiin lubbuu ufii baase akkanatti warra ibiddaa ta'edha rasuulli alayhi salaatu wassalaam. laa tacjabuu nama tokkon dinqisiifatina dalagaa namni hojjetu ajaa'ibsiifatina aga xumura isaa argitanittidha rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam. sahaabota walgayanii taa'an keessatti abbaan faaximaa deemaa dhufan gaafa tokko isinii tattaa'aa jiru kana keessa nama aa'oon isaa aga gaaraa gahu ibidda jahannam keessatti rabbi isa azzabutu jiraa jedhan. aa'oon nama kana aga gaaraa gaha ibidda jahannam keessa akkanatti azzabamutu jiraa jedhan. dubbiin nu ajaa'ibdee jedha Abii Hureeraan. namoota wajji jirru kana yoo qoradhee laalu marti isaanii ibaada irratti jabooma qaban, marti isaanii khayrii dalagan. yoo isaanii khayrii dalagan kana argu tarii dubbiin sun ana ta'uun ooltu jedhe of sodaadha jedha Abii Hureeraan. osoo dubbii tana duuka deemee qoradhu namni hundi dhumee anaa fi namni tokko walitti hafne jedhe. nama tokkichaa walitti hafne kanaan gaafa gadaa Abii Bakrii gaafa namni murtaddii ta'ee diin gadhiise erga Nabi Muhammad du'e diin hafe asitti goolabame jedhee arabni muryaan diin keessaa ba'u eegale. yeroo kana namni kun Musaylimatul Kazzaab isaa ani nabiyyiidha jedhee labsatu dhuguma namni kun nabiyyiidha jedhee chaappa irratti dhahee fi karaa Musaylimatti nama yaame. nama kana obboleessa Umar ibn al-Khattaab Zayd ibn al-Khattaabtu ajjeese osoo inni Musaylimaan nabiyyiidha jedhu duniyaarraa deeme. akkanatti nama kana xumurri isaa bade jalqabaaf sahaabota keessa taa'a. xumurri isaa immoo nama nabi waakkatee Musaylimaan nabiyyiidha jedhu ture. akkanatti aakhiraan isaa badde jechuu. obboleeyyan kiyyaa wanni gabaabsee isinii dhaamuu barbaadu aakhiraan namaa akka toltuuf wantoota tolina sanirratti nama kakaasu haa dalaynu. wantoota aakhiraa namaa katmii namaa tolchan haa dalaynu. san keessa qur'aana rabbii qara'uun katmii namaa akka toltuuf sababa ta'a. rabbiin qur'aana keessatti kadhaalika linuthabbita bihi fu'aadak qoma nabiyyii wanni rabbi itti gadi dhaabe qur'aana wanni inni thabaata diin irratti isaa kenne qur'aana. qur'aana qara'uun tolina katmii namaatiif sababa ta'a. qur'aana rabbii haa jabeessinu. ibnu teemiyaan mana hidhaa keessa ta'e yeroo 82 ol qur'aana kattame. osoo qur'aana kana qara'u aayata innal muttaqiina fi maqaamin kariim innal muttaqiina fi dhilaali wa uyuun aayata jedhurra gahee xumura isaa achitti ruuhiin keessaa baate osoo qur'aana qara'u duniyaarraa deeme. Uthmaan bin Affaan osoo qara'u sayfiin waraanamee qur'aana irratti duniyaarraa deeme. wanni rabbiin sabaata itti namaa kennu wanni rabbiin istiqaamaa itti namaa kenne akhiraa namaa tolchu tokko qur'aana. inni lammaffaa al-isti'aanatu biddu'aa du'aayiidhaan gargaarsifatuudha.
آخران نما أكم بني يا ربي كتميتين تلتي جدني كدتودا نبي ربي عليه الصلاة والسلام ني كدتن ثباتا إن كدتن اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك دين الرتي قدنا ندابي كدتن ربي الليم مؤمن توتا أكا قلبي نساني جلتي كربيرون قرر أجج باسي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا ربي كينا قلبي تين ننجلسين قلبي تين نندبسين ارغنوك أجل تجدا كدنا مؤمن توتا أججي ثباتا ربي كدتون آخراء في أكا تلتوف ربي كدتون وان كتمينا ما أكا تلتوف سببتو أكسما ديني ربي تيقوك أمك أباتون ديني ربي تمسون وان ثباتنا ما كنو آخرانا ما تفتولنا في سببتو إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم جد ربي يو إسن أنا تمستا يو إسن دينك يا تمستا أني إسني تمسا كومي كيسان قد إسن دابا ثبات إسني كنا آخرا إسن تلچ جد ربي مالين تولنا آخرا أرغتن ديني ربي تفقوقا مقاباتو دا كناف أبوليان إسلاما نمني أسرا نداوتو آخران نما تولو وان قدادا كتمين نما بريدو وان قدادا نهندا ربي كتمي كينا نها تولچو تولنا ختمي تف خير دلقون سبب هاتانو قفلا في أفر رانفتون بدي غرغراتي فساتلون مو وان آخران ما بلسو سنين جدا خيري هذا لين هم ترافعينو أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيبور ملتي ميديا برودكشن.